السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبر زينام بوم 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 بوم. Odeeffannoo akkaan ajaa'ibsiisaa fi kan isin dhaga'uu barbaaddan sa'aatii kanatti nu qaqqabee jira. Sunuu maali kan jettan yoo ta'e gidduu kana har'a guyyaa guutuu haadha faaxee haadha siinqee jedhamuudhaan tan beekamtu tan biyya Kaayiroo keessa jiraattu namoonni hedduun viidiyoon isiin harka bu'ee jira, daabboon nu harka bu'ee jira. Maqaan kun maqaa amma ittiin waamamanidha. Maqaa daabboo jedhu kana ka'a. Manguddoon osoo dhageette namoonni biyya keenya gara faallaa fudhataayyuu. Isa kanarraa kan wal qabatee guyyaa har'aa diqqaa guddaan seenee miidiyaarraa haadha faaxee irratti olola garagalaa duula garagalaa keessaa oole. Amma odeessi nu qaqqabe bireeking nu sabbar zeenaa jechuudhaan kan gurra daawwattootaa fi dinqisiifattootaa fi akkasuma warra dhugaa dhaga'uu barbaaduu fi akkasuma warra haadha faaxee haadha siiqqee jaalatu hundaaf gabaasni amma nu qaqqabe akka jedhutti kantiibaa yookaan abbaan gadaa biyya Kaayiroo Asladdiin Muhammad kan isin argitan gurbaan gurraachi ibsa maglacaa amma sa'atii muraasa dura kennee ture. Rakkoon haadha faaxee mudate rakkoo viidiyoo yookaan qaama isii irraa waraabameen osoo waliin qabanne dhimma dhuunfaa nama biraa wajjin nama akkaan wal jaalatan nama akkaan walitti dhiyaatan irratti waan tokko irratti walii galuu dadhabuurraa kan ka'e rakkina saniif kan ka'e sooshaal miidiyaa irratti dhufte imimmaan isii gannayxee akka bootte kantiibaa Kaayiroo abbaa gadaa Kaayiroo Dr. Aslii ka waggaa 27 biyya Chaayinaatitti barate sa'atii muraasa dura gabaasa maglacaa miidiyaadhaaf kennee jira. Gabaasni amma akka ba'aa jirutti kaa dubbiin amma olola miidiyaa oofan xilaanni haadha faaxee warroonni haadha faaxee cabsuu barbaadan warroonni haadha faaxee karaa qaxxaamuraatiin harka kennachiisuu barbaadan baga guyyaa kanaan si ga'ee warri nu tuqeen salphata jechuudhaan haadha faaxee irratti kallattii garagaraatiin gammachuu isaanii ibsachaa jiranii garuu dubbiin akkasii miti. Rakkoo haadha faaxee fudhate haati faaxee yeroo dhiyootti fotoo fi viidiyoodhaan dhuftee hawaasaaf akka nama wajjiin wal loltes nama wajjiin komii qabdus hawaasa biraan geettu dhiifama. Kantiibaan Kaayiroo yookaan abbaan gadaa Aslii yookaan Dr. Aslii jechuudhaan kan beekamu maglacaa kennee jira. Odeessi kun odeeffannoo dhugaati. Iddoo dhugaa irraa kan nu qaqqabeedha. Namoonni haadha faaxee dinqisiifattan dubbiin viidiyoo haadha faaxee irraa waraabame jedhu soba ta'uu sabbar zeenaa kennan gurra isin buusuu margamna. Malkaam gizee haati faaxee haadha siiqqeeti. Irraa goraa jenna nagaatti. Viidiyoon haadha faaxee kan isinitti ergitan daqiiqaa torba guutuu mee'an akkam godhee isinitti mul'isa. Lamaaniyyaa mummuree isin mul'isa qoy. Garuu waa takka isin hima viidiyoo osoo isinitti mul'isin haati faaxee qaamni isii qullaan akkasittuu waraabamtee isinii gammachuu qabu isinii meekaappii dibatee isinii kolfu caala akka bareeddu argitanii bataam akkoo namatti amroo bataam intaazabeani isin waan biraa ilaaltanii garagadaanu ilaaltanii ani ammoo bareeduma isii ilaalaa ture. Bara haadha faaxee jechuun gaafa itti rara malee dubbatturraa bareeda deemturraa bareeda nyaatturraa bareeda kolfiturraa bareeda even wayita boottuyyuu irraa bareeda akkam argitanii kalee wayita isiin boottu san irraa bareeda. Dhugaa dho'isuun faayidaa takka illee hin qabu. Amma namoonni daabboo isiitti bahee jettanii amma kalee guyyaa guutuu irraa caffaraa ooltan haa gaarra ganamaatitti warra dheengadda lola labsitanii lola san keessatti kasaaraa malee bu'aa takka dhabdanii qawwee binnee akkas goonee sikkoo mandoon hidhachiifnee walloon ficcisiifnee jedhaa turte santu ajandaan sun fashalaa'ee bakka hundatti reeffa ilma namaa ka mormi irraa murame ka qaamni saalaa irraa murame argitanii itti gaafatamnettanii amma garan as deebitan. Wayita kaan walloon ajjeefna walloon ofirraa finna harargee ofirraa finna jimmaan ofirraa finna maalii goona jettan sikkoo mandoon namni hin tuqu sikkoo mandoo kiin jettan bada tuwaanota isin malee kas deebi'ee nama ofii nyaatu jira tuwaana siree jala bineensi barbadee dhufeet waan nyaatee dheessee tana isin bar tuwaana asuma galtanii siree jala galtanii makaddaafaa jala galtanii achumaa wayita namni rafe nama nyaatanii budaadhan isin malee jira budaan ilmoo nama nama ofii malee nama biraa nyaanne beekaas isin keessaan bayu isin jalatti nafu hayyuun isin jalatti nafu ulamaayin isin jalatti nafnu sheeyin isin jalatti dubartiin isin jalatti naftu haati manatti isin jalaa naftu kutaa namaa kaan isintu ciniina kaan isin budaadhan bulguudhan haadha faaxee harargee itti duulaara jimma itti duulaa jira walloo itti duulaa jira wallagga itti duulaa jira tuwaannan isinuma ijoollee masikkoo mandooti yoo namni isin caale kaatan bakka xiqqoome isin namni isinirra ol xiqqoon fooloodhaan illee ta'u isin bira ol tarraan haasaan isin bira tarraan kaatan bakka ganda keessa waan nama sammataa cabsitanii ganda keessaa dhabamsiiftanii ufii bakka samillee bu'uu hin dandeettanii chilootaa yellam muuqat yellam
Ginnama san dhabamsiisuudhaaf yaalii gootan. Yaatan kaa ganda hundaa yayyiidhan tuwaanota wacci bargarana gassii banattee daabboo haadha faatee daabboo haadha qubna garnoo birqiidha daabboon guutee mi addunyaa kanarra keessaan nu dubbisaa isinii ergina. Mee uummata Harargee ilaali gaafa daabboon hangaatu ol baate hundi isii gadi baate birqiidha gootatii yayyuutii baga si harkaa baate ittiin qaanfatiin ittiin saalfatiin jettee sagalee ta'aafi isin ganaa waan gadi hin bayiniif nama mataa cabsitan. Haadha faateetiyya osoo bayeeyyuu kan bayin dhiisi osoo bayeeyyuu birqinoonne birqiidha ilmi namaa hin dogongora takka dogongora lama dogongora sadi dogongorutu badooma malee takka dogongoruun homaa miti hayyuu fedhetu dogongora kanaaf jettee mataa cabdaa sagaxeedha. Sirritti jabaadhaa haasaa jabaadhaa onneedha sirritti bilookitti isin guura. Habiibti waan beeksifattu qabdaati. Amma tubaate amma maal taate? Ati Maali? bakka dhiisii bira darbi irraa maasee Kubadde. qoy haadha faate jaalaa qabee jaan dhugaadha isa miidiyaarra dhagee gisee silaan waan nama qabsi qabeen fakkaatu. Dhugaadhaa bara. Waan jaalalti ibsa Ati jaalalli na qabuudhaaf dirqama nyaataan duuqa faana. Ati gisee dhuftee mana laaltu maal fakkaadhaa? Waan jaalalti Inaante makin maanuyyuu guyyaa meeqaati kun hadda dhufte? Hadda na bira dhufte makin maanuyyuu. Hadda na bira dhufte makin maanu guyyaa meeqaati? Habiibti obboluma. Ati taatama fulbaatee magalacaan kenninaati. Maglacaa maan kanneen Habiibti dura maglacaa kan nu barti qoman kanneen garuu ni naare bu'anis ni beektaa wallahi na aarsan. Na aarsa wallahi maal jeen kan namee Habiibti wanti isaan haasaa jiru waan hin fakkaanne bara. Maglacaa wanti maal maqaan ambaashaa raasaa jiran ambaashaa maal jiyaasaa. Ukkoo ati ambaashaa miti jechuu qabda kaate asliin jaalala jedhee miti. Atama waan wayii himuu qabda. Ani bare maa inni maree Habiibti ni tagaacaana asliinis kun jaala jee ammaan hin jaami. Wannu jettaati asliin jaalala jedha atama maal jette si fakkaate. Ani mas mana dhafaatee cabsan jechuu ka'e. Laa mana jennaan Habiibti sadaqaaf jedhanii mantaateeti. Mana jennaan bahaay mana jechuuf ga'e jenne. Dhugaadha sadaqaaf jaanii handammoo hin beeku warra. Asliinuu takka baguma jaalala jedhee osoo waan biraa jedheeti sadaqa geemii qabaaf jedhan kunu. No. Sadaqaaf jaanii. No sanii miti. Laa ati maal jette seeta? Annaan dhufni boo. Wallahi naan dhufu bara. Jaarsarraa fudhatan jetta. Jaarsarraa fudhatanii. Habiibti an asliinuu akkamitti akka dandee akkasitti akkaasi ani hin danda'u bara amma. Habiibti an aslii gisee inni ol baheetiin haasa'u bara ol jedhee laalee ka'ee laayifii seenuu deemaara ol jedhee laalee ka'ee birdi libsii taqaburraan tanga tuffadhee mataa gammaa. Jaarsarraa fudhatanii anchi jaarsarraa fudhataniinis bar talaaftuu miti dubbii laaftuu miti bar maal tateetti. Ukkoo akkas jechuu qabdaati jaarsarraa fudhatan jettee sagalee naa ta'uu qabdandee. Jaarsarraa fudhatan jechuu qabdaatis. Inni jaalala qabe jedhee migisee immoo jaarsarraa fudhatanii jetta. Eegaa. Oh my god. Dhugaa amma sun faanni deemti ture maachi godha ture. Eegaa jaarsas namni biraa jalaa fudhatee yookaan ammoo bakka jaarsa erga isii waa hunda xumurattee bakka rammishaa ta'in ki'uun erga isii waa hunda fixattee bakka jaarsi bakka waa hunda wanni hundi xumuramee jedhee erguma bakka nikaallee godhatanii ka'anii akka dhagahetti jetta laalgisiisan ammoo nikaallee godhatanii waa hunda godhanii akka jaartii biraa qabu dhageettee mamasal no Habiibti keessanii haasa'u. Habiibti sana handisu maal taatee. Rafittee haasoftee gadee buuta miidiyaarra. Habiibti miidiyaan bar waan tana hunda waraaban amma tana hunda waraaban. Ati wanno jetta haata ta yoomi haasoftee gisee inni jedhee dinge ay kuunoo ta dura. Haa defaate jechuun dhabee dhugattu. Lala warri jira kanatti daabboo ittiin daaraan mata siyaadha jechuudha konkaa mata madooshaa mara jechuudhaan biloogidhaan asiin siyyaasa laatti. Abbammaan barbaadde viidiyoo isiiti miti bodiidhaan suuraa kaatee isiin na biraa qabdi jettoo jiraate gadi baasi ana sii hayyan nama 10,000 irratti sii hayyan.
nama kuma kudhan irratti isinii fayyan. Nabira jira viidiyoon isii qullaan qaamni isii qullaan jettoo jiraatte asirratti gadi baasi. Anatu isinii fayyame namni tokko hin gaafatinaa nama sana. Anatu hayyameefi hayyama kiyyaani jechuudha. Anatu hayyame. Tokkoffaa anatu uf salphise. Gaafa luka nama sanii waliin bane uf salphise. Onna uummata Oromoo galchu tokko hin jiru. Isinii galee gatii kana ta'eefi asirratti gadi baasi. Akka barbaadanitti ittiin shakkaladhaa. Ittiin oofadhaa. Ittiin daldaladhaa. Rabbiin isinii fi haa wanna jedhu isinii galee waan barbaadaniin itti godhadhaa. Waan barbaadaniin gadi baasaati asirratti akka feetanitti jechuudha. Haati Faaxee viidiyoo asirratti isiirra gadi baheef qaama qullaa isiitti gadi bahe yookaan sagalee isii waraabamee miidiyaa irra gadi bahee haati Faaxee saniin jecha miidiyaa irraa baddi yookaan saniin jecha buuftanii jechuudha. Nama rakaadhuu miti. Nama akkanatti ol jedhee qucee kan godhaabeen deemu malee jechuudha. Nama akkanatti hiixatee deemu malee jechuudha. Nama akkana mataa qaqqabatu miti. Nama akkanatti ilaali. Akkanatti hiixadhee qucee kiyya dhaabee akkasitti deemu malee nama akkana mataa gadi jedhu miti. Akkan never waan akkas akkasiisaniif moo waan akkas akkasii dura gaafa godhu itti yaadeen godha.